Akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akkaadaamii jalanne waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti ani Fayyisaa Haayiluuti. Qubee Akkaadaamii irraa viidiyoo kana irratti qabadhee kan isin dhiyaadhe herreega kutaa 11ffaa yuunitii 7ffaa staatistiks kan jedhu paartii 2ffaadha. Viidiyoo keenya paartii darbe irratti types of data kan jedhuu fi grouped discrete data kan jedhu wal simtaalee jiranii argama. Viidiyoo kana irratti immoo grouped continuous data kan jedhu ta'atii fi graphical representation of grouped data kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa warri YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isin jedha. Akkasuma immoo like, share gochuudhaatiin barattoota Oromoo hedduu bira akka gahu nu deeggaran isin jedha. Akkasuma immoo fuula Facebook page keenyaatii fi akkasuma immoo Telegram channel keenya irratti kanneen nu hordofuu barbaadan Qubee Akkaadaamii jettanii yoo search gootan bifa salphaa ta'een nu argachuu ni dandeessu. Egaa kallattiidhumaatiin gara viidiyoo keenyaa paartii kanarratti hadadha. Meegaa ammas irratti grouped continuous data kan jedhu kan irraa ta'e viidiyoo keenya darbe irratti continuous data jechuun maal jechuu akka ta'e walitti ilaallee ture. Continuous data jechuun intervaalii nuu kenname tokko keessatti jechuudha. Any fractional value fudhachuu dandeenya yoo ta'e then that data is continuous data dha jennee walitti ilaallee ture. Amma gaa asirratti grouped continuous data jechuun immoo continuous data sana bifa groupiitiin into categoriitti gaafa group goonu grouped continuous data ta'a jechuudha. Grouped continuous data is a continuous data that has been grouped into categories. Continuous data gara grouped frequency distribution dhaatiin gaafa keenya jechuudha. Then it is grouped continuous data jennaan jechuudha salphaadhumatti. Inni kan biraan immoo class mark kan jedhamu ilaalla. Class mark or midpoint jechuun it is the average of lower and upper class limits or the average of lower and upper class boundary dha jedha. Class mark yookaan immoo midpoint jechuun akkamitti arganna jechuudha amma lower class limit keenyaa fi upper class limit keenya walitti daanii gaafa lamaatiif jedhu class mark keenya arganna jechuudha. Yookaan immoo average of upper and lower class boundary keenya zogooni saanuma dhufa jechuudha. Ikkisanitti cheegochuu dandeessu. This means if MI yookaan immoo MI kan jennu kuni class mark jechuudha. If the class mark or midpoint of the class then it is calculated by bifa kanaatiin calculate gochuu dandeenya. Lower class boundary plus upper class boundary yookaan immoo lower class limit plus upper class limit divided by 2 jechuu dandeenya jechuudha. Meeshaa kana fakkeenyaatiin sanitti agarsiisu. Meeshaa fakkeenyaatiif daataan kun bifa kanaatiin nuu kenname jira jennee tajaajila. Kuni x variable weight jennee jechuudha. Class interval keenyaatti nuu kenname jechuudha. Sana booda tokkorraa kaasee hanga 5tti frequency isaa tokkodha. 6irraa kaasee hanga 10tti immoo 3dha. 11irraa hanga 15tti immoo frequency isaa 6dha jechuudha. Amma gaa grouped frequency distribution kanaatiif jechuudha akka nuti class mark isaa barbaannu yoo gaafatame jechuudha. Maal goona amma iddoo kanatti isheen kuni class lower class limit keenya jedhamti. Inni kun immoo maal upper class limit keenya. Isaan lamaan walitti daanii lamaatiif jirra jechuudha. Class mark classicha argachuudha. Kanaaf iddoo kanatti kanaatiin MI otoo jedhee jechuudha. Iddoo kanatti ishee kana lamaa walitti hidhatanii lamaatiif jira jechuudha. Yoon barbaade immoo lower class boundary plus upper class boundary godhee hojjechuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaatiif amma kana lower class boundary fi upper class boundary isaa maal ta'a 0.5 up to 5.5 taati. Sababiin isaa maalidha? Lower class boundary keenya irratti maal idaana jennee asirraatti ishee kana lamaan walirraatti hir'isni lamaatiif irraan 6 hir'isuu 5 meeqadha? Tokko hir'uu lama immoo 0.5 dha. Sana booda lower class boundary keenya irratti 0.5 hir'isna upper class boundary keenyatti immoo 0.5 idaana jechuudha. Kana booda gama iddoo kanatti 0.5 plus 5.5 gaafa jennu meeqa arganna? 6 arganna divided by 2 gaafa jennu meeqa arganna jechuudha? 3 arganna jechuudha. Iddoo kanatti akkasuma tokko da'uu 5 meeqadha? 6dha. 6 hir'uu 2 3 arganna jechuudha. Wal qixadha garaagarummaan qaban jechuudha barbaadeetan. Sana booda kuni M1 dha jechuudha iddoo kanatti. Class mark of the first class jechuudha inni. Inni kan biraan kan second class yookaan immoo M2 argachuudhaaf maal goona jechuudha? Lower class limit of the second class plus lower class limit upper class limit of the second class walitti erga idaanee booda lamaatiif irraa jechuudha. Sana booda 6 ida'uu 10 gaafa goonu 16 taati hiruu 2 gaafa jennu immoo 8 taati jechuudha. Sana booda ishee kanas akkasuma goona jechuudha. 13 ida'uu 11 goona meeqa ta'a 26 ta'a hiruu 2 gaafa jennu immoo 13 arganna jechuudha. Inni kun immoo class mark of the third class ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin barbaanna jechuudha class mark. Okay. Inni kan biraani grouped continuous data kana bifa kamiitiin grouped frequency distribution isaa construct goona kan jedhu walitti ilaalla. Innis immoo step 2 qaba. Step inni tokko maal gochuudha? Determine the number of classes required. Number of classes keenya
barbaannaa jechuudha steepiin jalqaba. Steepiin itti aanee jiru maal gochuudha? Approximate the interval of each class or class width using the following formula. Formulichis maadha? Class width is equals to largest value in the ungrouped data minus the smallest value in ungrouped data divided by number of class required gooneti class width keenya arganna jechuudha. Baay'ee iddoo kanatti ishee kana jechuun largest value minus smallest value jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? Range jechuudha. Range keenya number of class keenyaatiif hirree class width keenya argachuu dandeenya jechuudha. Okay. Amma immoo activity 7.4 irra kan jiru immoo walitti ilaalla. Consider the following data. Daataan kun nuuf kennameera. It represents the weight of grade 11 students. Iddoo kanatti weight gaafa jedhu isa continuous data ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. In kilogram, in which the highest observed weight was 70 kilogram and the lowest was 45 kilogram. This case, how this data can be organized into 5 categories using class widths mainly. Amma category shanitti akkamitti akka qoqqoodnu agarsiisidha salphaadhumatti jechuudha. Asirratti into 5 categories gaafa jedhu number of class keenya 5dha jechuudha karaa biraati. Number of class keenya 5. Number of class is equals to 5dha jechuudha. Sana booda amma kaataagoriitti gargar qoqqooduudhaatii fi tokkoffaa maal beekuu qabna? Number of class beekuu qabna. Inni lammaffaarratti maal beekuu qabna? Width beekuu qabna. Width immoo maaltiin bakka bu'anneer? W dhaatiin bakka bu'anneer. Width keenya. Sana booda width jechuun immoo maal jechuudha jenneeti walitti ilaallee ture. Iddoo kanatti jechuudha. Largest value in the ungrouped data minus smallest value in ungrouped data divided by number of class. Kana jechuun immoo range divided by number of class jedhaan jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti range divided by number of class jennaan jechuudha iddoo kanatti. Sana booda ranging keenya gaa jechuun immoo highest value minus smallest value dha. Highest value meeqa nu jedhu 70 nu jedhu. Hir'isuu iddoo kanatti immoo lowest value meeqadha? 45 dha nu jedhee jechuudha. Divided by number of class immoo meeqadha? 5 dha jechuudha iddoo kanatti. Baay'ee asirratti yoo highest value fi lowest value keenya nu kennamu baate as keessa barbaanna jechuudha. Data nu kenname sana keessa. Sana booda isuma arganna jechuudha. Asirratti egaa 70 hir'isuu 45 jechuun 25 ta'a. Hiruu 5 gaafa jennu immoo positive 5 arganna jechuudha. Kun egaa width keenyadha jechuudha. Amma width qabna, number of class qabna. Sana booda construct gochuu dandeenya jechuudha grouped frequency distribution. Sana booda egaa maal goona jechuudha amma teebilii kilaasii 5 qabu qopheeffannaa jechuudha bifa kanaati. Sana booda irra keessatti iddoo kanatti class interval jedheeti abarreessu yookaan immoo weight keenya jechuudha. Weight. Iddoo kanatti immoo maal abarreessu? Frequency jedheeti abarreessu. Iddoo kanatti class interval kan ta'uu danda'an maala? Warra variable ta'edha yeroo hundayyuu jechuudha. Frequency immoo amma akka isaan deddeebi'anii dhufanidha jechuudha. Sana booda gaafa iddoo kanatti gaafa class interval keenya barreessuu jalqabnu maal goona jenna? Isa xiqqaarraatii kaanaa jenna. Sana booda inni xiqqaan meeqadha? 45dha jechuudha. Sana booda amma kuni continuous data dha. Sababiin isaa maal? Weight waan ta'eedhaati jechuudha. Otoo discrete data ta'ee maal goona? 45 irraatii jenni haga jenneeti width keenya irraatii tokko hir'isni itti daanaa jenna. Asirraa tokko naa hir'isnu 4 taati kanatti innaa idaanuma meeqa ta'a jechuudha? Haga 49 jenna ture jechuudha. Sana booda immoo maal goona? Iddoo kanatti immoo 50 jennee kaaneetu 4 itti daana haga 54 itti jennee itti hubna ture jechuudha bifa kanaati. Garuu amma asirratti maal inni kun continuous data dha. Continuous data yeroo ta'u immoo bifa kanaatiin hojjechuu hin dandeenyu. Yeroo sana maal goona? Isa isuma xiqqaarraa kaaneetu 45 jennee jechuudha. It is less than or equals to jenneeti variable data keenya sana bakka bu'uu danda'u bakka buufannaa jechuudha. Less than or equals to weight jenneeti less than jenneeti 45 kanatti otoo isa kanarraa tokkoon hir'isin ittuma idaana. 45 ida'u width keenya jechuudha. 45 ida'u 5 jechuun immoo meeqa ta'a? 50 taatii jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti maaliif tokko irraatii hir'isni 45 ida'u 4 jennee 49 goonii akkuma discrete data yoo jettanii iddoo kanatti maala 45 haga 49 gaafa jennu kana 45 ni dabalataa haga 49 ni dabalataa yeroo sana 45 46 47 48 49 jettanii tola kooftanii 5 dhufa. Kanaafidha kan nuti class width keenya irraatii tokko hir'isne itti daane jechuudha. Garuu iddoo kanatti immoo maala 45 qofa dabalataa asirraatii meeqa dabalatu 50 dabalatu jechuudha. Ija kanaaf iyyuu tokko irraatii hir'isuun nu barbaachisu jechuudha iddoo kanatti. Dhallisnee nama class width keenya itti daanaa jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti maalidha?
Iddoo kanatti meeqa jennee kaane? Asitti 49 jennee kaane, asitti immoo meeqa jennee kaane? 50 jennee kaane. Asitti garuu iddoo kanatti 50 jennee yoo kaane, iddoo kan 51 jennee hin kaanu. Iddoo kanatti meeqa jennee kaana? Poozitiivuma 50 jenneeti kaana. Sababiin isaa maaliifidha? Ati kontiinees daataa gadi ta'e. Gaappiin jiraachuu hin qabu waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf as gidduutti 49 jedhee 50 gaafa jedhu as gidduu riyaal nambarii baay'eetu jira gaappiin jiraachuu. Garuu kontiinees daataa keessatti uummata hin qabu gaappiin jiraachuun hin jiru. Kanaafiyyuu 50 leezzaan or equals to jenneeti wiidis leezzaan jennee 5 itti daanaa jechuudha. Inni immoo meeqa ta'a? 55 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin barreessinaa jechuudha hundasaa. Kana booda 55 is leezzaan or equals to weightiin keenya immoo leezzaan 16 taate jechuudha. Sana booda 16 is leezzaan or equals to weight is leezzaan 65. Inni kan biraan 65 is leezzaan or equals to leezzaan 70 jenna jechuudha. Sana booda erga bifa kanaatiin barreessinee booda inni dhumarratti jiru kun 70 kan jedhu daataa keenya keessa yoo jiraate iddoo kanatti leezzaan or equals to itti dabala jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Kanaa olitti deemuu hin dandeenyu. Maaliif? Kilaasii 5 qofaa qabna waan ta'eef. 1, 2, 3, 4, 5 isa immoo qopheeffanne. Kanaa olitti maal gochuu hin dandeenyu? Deemuu hin dandeenyu jechuudha amma daataa keenya irratti. Kanaafiyyuu leezzaan or equals to itti dabala jechuudha iddoo kanatti. Bifa kanaati. Kana booda 70 ni dabalata. Kana booda iddoo kanatti maal goona? Firikweensi keenya lakkaawwannaa jechuudha. 45 kaasee haga 50tti kan jiran. 45 dabalatee garuu 50 kan hin dabalanne lakkoofnaa jechuudha as keessatti. Kana booda iddoo kanatti 46 jira. 1, 49, 2, 50 kanan dabalatoonni jira. Kanaatiin 3, 4, inni kan biraan 5, iddoo kanatti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 45 egaa 50tti kan jiran meeqa jechuudha? 12 dha jechuudha. Kana booda bifuma kanaatiin warra kaanis immoo guuttoo jechuudha. Isheen kun immoo 7 taati, isheen kun 6 dha, isheen kun immoo 12, isheen kun immoo 9 dha jechuudha. Bifa kanaatiin maal gochuu dandeessu jechuudha? Kaatagoorii 5tti organize gochuu dandeessu jechuudha. Ungroup data nuu kenname kana continuous data bifa kanaatiin grouped frequency distribution isaa ijaaruun ni danda'ama jechuudha. Okay. Inni kan biraan example dhuma kitaaba keessa irra jiru moo walitti ilaalla. On a certain construction site, the weekly weights in birr of 100 laborers taken from a list ungrouped data irraa fudhatamedha. In which the highest observed weight was birr 258 and the lowest was birr 142 are required to be given in 6 classes. Classii 6tti gargar qoodame nu kennamedha. In frequency distribution as follows. Let x be the weekly wage yoo ta'e. Iddoo kanatti 140 is less than or equals to x is less than 160 dha. Iddoo kanatti kun maaltu sanatti agarsiisa jechuudha amma less than or equals to qabaannan continuous data akka ta'e beekumsi irra jiraata jechuudha. Okay, kun nu kennameera. Sana booda amma isa kan akka nuti deebisnu gaafatamne jechuudha. Based on the above table, answer the following questions nuun jedhe. Jalqaba irratti eeratti maal nuun jedhe construct a cumulative frequency distribution. Cumulative frequency distribution ijaaruudhaatiif jechuudha. Maal goona? Teebilii dhuma isa kana irra deebitanii kaastaniitu dhuma irratti iddoo kanatti jechuudha. Maalitti dabaltu? Cumulative frequency kan jedhu itti dabaltu iddoo kanatti jechuudha. Cumulative frequency CF jettanii jechuudha. Sana booda cumulative frequency argachuudhaatiif maal goona? Kilaasii kana frequency isaa ida'uu isa dura frequency turan hunda isaanii walitti ida'anii. Amma iddoo kanatti kilaasii kana kan dursee jiru hin jiru. Kanaafiyyuu frequency isaas cumulative frequency isaas isumadha jechuudha 7. Gaafa iddoo kana dhufnu garuu frequency kilaasii kanaa ida'uu cumulative frequency isa dura ture walitti ida'anii. Iddoo kanatti kun 20dha. Cumulative frequency isa dura ture immoo meeqadha? 7dha. Walitti ida'anii keenya jechuudha. That is 27. Iddoo kanatti immoo akkuma kanaa goonatu 33 ida'uu 27 immoo meeqa ta'a? 60 ta'a. Iddoo kanatti akkasuma goonu 25 ida'uu 60 85 taate. Iddoo kanatti akkasuma goonu 11 ida'uu 85 96 ta'a. 4 ida'uu 96 immoo 100 arganna jechuudha. Kuni cumulative frequency distribution dha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan maadha? Cumulative frequency distribution isin dhumarratti fiddan jechuudha walitti ida'ama frequency keessa wajjin wal qixxaachuu qaba. Fakkeenyaaf iddoo kanatti total jedhee 100 nuu kenne miti. Cumulative frequency keenya isa dhumaa faana yookaan immoo the last class faana maal ta'e jechuudha wal qixxaata. Kanaafiyyuu sirrii wajjin jechuudha cumulative frequency keenya. Okay. Inni kan biraan what is the range nuun jedhe? Range isaa. Asirratti range jechuun is equals to highest value minus lowest value dhaan jedhamti.
Kanaafiyyuu ammoo highest value meeqa nuun jedhe iddoo kanatti 258 iddoo kanatti immoo lowest value 142 lan nuun jedhe. Nuu kennameera waan ta'eef isa kana fayyadamna jechuudha iddoo kanatti. Garuu iddoo kanatti lowest value keenya 140 asitti immoo 260. Highest value fi lowest value nuu jedhee nuu kennira taana jechuudha. Bifa kanaatiin isa kanadha kan nuti fayyadamu. 258 fi 142 kan isa kana dhiifne jechuudha. Maaliif nuu kennameera waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu 258 hir'isuu 142 goona jechuudha. Kana muka fuulduraatti hir'isuu meeqa arganna? 116 arganna jechuudha. Inni kan biraan siirra kan jiru maal nuun jedhee what is the class width nuun jedhe. Class width jechuun kana dura akkamitti ilaalle ture? Class width is equals to range divided by number of classdha jennee ilaalle ture. Sila jechuudha. Asirratti kun immoo qixxeetaa meeqadha? 116 hiruu iddoo kanatti immoo number of class meeqa nu kenname? 6tu nu kenname jechuudha. Sana booda hiruu 6 jennaan jechuudha. Is equals to meeqa dhufa? 19.33 waan akkasii wayiiti kan isheen dhuftu. Sana booda maal godhi jedhe? Approximate godheedha miti. Kana gaafa approximate goonu gara 19ttidha kan nuti approximate goonu. Sababiin isaa maal fida? Tuqaa 3 kan jedhu kuni 5 gadidha waan ta'eef jechuudha. Garuu gaamma iddoo kanatti 19 miti class width wanta kanaa. Yeroo akkasiin jalaa ta'u jechuudha maal gootu isa group frequency distribution isa isinii kenname sanarraati immoo class width immoo barbaaddu. Kana jechuun widthiin keenya jechuun is equals to is the difference between maal jenneera? Class boundary dhaan. Class boundary difference isaanii. Asirratti immoo class boundary gaafa barbaannu jechuudha. Gaamma akkamitti barbaannan? Lower class limit fi upper class limit isaarraati maal hir'isna yookaan immoo maal xidaana jennee ishii kana lamaan walirraati hir'isneetu lamaatiif irraan 160 hir'isu 160 immoo meeqadha? 0dha. Divided by 2 gaafa jennu 0dha. Kanaaf iddoo kanatti 140 hir'isu 0 gaafa jennus 160 hir'isu 0 gaafa jennus isuma kennaa jechuudha. Asirratti amma class boundary keenyaa fi class limit keenya wal fakkaataadha jechuudha. Sana booda gaamma width gaafa barbaannu maal goona jennee upper class boundary minus lower class boundary dhaan. Asirratti garuu lower class limit fi upper class limit keenya immoo wal fakkaataadha. Kanaafiyyuu width jechuun egaa class limit walirraa ta'e irratti jechuudha asirratti. Upper class limit keenya meeqadha? 160 hir'isu. Lower class limit keenya immoo meeqadha? 140. Kun immoo qixxeetaa meeqa ta'a? 20 ta'a. Asitti immoo width meeqa finne? 19 finne. Kanaaf wanti lama si mudatu jechuudha. Isa kamirraati fudhattu? Isa group frequency distribution keessan irraati fiddan irraati class width keessan fidduu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti class width keenya 20 ta'a jechuudha kan isa kana. Bifa kanaatiin hojjechuu jechuudha. Class width gaafa barbaadan bifa kanaatiin lama yoo sin jalaatti dhufate jechuudha. Kan eenyu fudhattu jechuudha? Isa group frequency distribution isa isinii kenname irraati fudhattu jechuudha. Garuu amma iddoo kanatti group frequency distribution hin kennamne taanaan jechuudha. Bifuma kanaatiin 19 jettanii itti fuftu jechuudha gaafa hojjettan. Okay. Inni kan biraani what is the frequency of the fourth class nuun jedha. Fourth class dhaatii fi frequency isaa meeqadha? Okay. Fourth class jechuun inni kun class 1 dha, inni kun class 2 dha, class 3, class 4. Class 4 dhaatii fi frequency isaa meeqa jechuudha? 25 dha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti kuni 25 jennee fudhannaa jechuudha. Inni kan biraani irra kan jiru how many people are paid per 220 and more nuun jedha. Namoota meeqaatii fi bir 220 fi sanaa ol kaffalamaa nuun jedha. Dhaqnee isa group frequency distribution keenya keessa dhaqnee barbaannaa jechuudha. Amma iddoo kanatti ilaala kuni 220 gadi jedha. Garuu immoo 220 maal hin godhu hin dabalatu nuun jedha. Kun immoo maal jedha 220 ol haga 240. Inni kun immoo haga 260tti. Gaaffiin keenya maal ture? 220 fi sanaa ol nama meeqaatiif kaffalamaa nuun jedha jechuudha. Kanaaf iyyuu gamma iddoo kanatti 220 irraa kaasee hanga 240tti kana ta'uu kaffalame nama 11tiif jechuudha. Birrii 240 hanga 260tti immoo afurinnaa kaffalamu 220 ol nama meeqa kaffalame jechuudha? Nama 11 ida'u afuritti kaffalame jechuudha. Inni immoo nama 15 jechuudha karaa biraa. So 15 people dha jechuudha. Yookaan immoo hojjettoota 15tiif kaffalame jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti 15 jettanii deebistu jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti kan tolti ilaallu graphical representation of group data kan jedhudha. Jalqaba irratti kan ilaallu why graphical representation data. Data maaliif graphically represent gochuun barbaachise kan jedhurraati haa kaanu. Inni tokko maadha usually
comparisons among the group of data are best shown by means of graphs. Inni tokko maadha data gaafa graphically represent goonu jechuudha. Compare gochuudhaatiif yookaan immoo waliin madaalchisuudhaatiif maadha gaariidha yookaan immoo bestiidha jechuudha. Yookaan immoo ni salphataa jechuudha. Inni lammaffaan maadha the representation then becomes easier to understand than the actual data. Actual data bifa teebiliitiin yookaan immoo bifa wanta biraatiin nuu kennamu sana jechuudha. Bifa giraafiitiin yoo keenye hubachuudhaatiif yookaan immoo understand gochuudhaatiif maadha ni salphata. Inni kan biraan they are attractive to eye. Ija namaatti yookaan immoo gaafa ilaallu jechuudha data gaafa graphical represent goonu namatti tola jechuudha yookaan immoo nama hawwataa jechuudha. Inni kan biraan they are helpful for memorizing facts. Akka nuti salphaatti yaadachuu dandeenyudhaaf illee maal godha jechuudha nu gargaara jechuudha. Data keenya graphically gaafa nuti present goonu jechuudha yookaan immoo represent gaafa goonu yookaan immoo gaafa ibsinu jechuudha. Sababii kanaatiif graphical representation of data barbaachisee jechuudha. Okay, the histogram and the frequency polygon graph are the most commonly applied graphical representation for continuous data. Continuous data graphically represent gochuudhaatiif histogramidhaafi fi frequency polygoniin warra irra jireessaatiin itti fayyadamnudha jechuudha. Baay'inaatiin jechuudha. Histogramii fi frequency polygon kan jennu kuni continuous data ibsuudhaatiif irra more preferable ta'u discrete data irra jechuudha. Histogramii fi frequency polygonii kan agaa as keessatti kan nuti ilaallu continuous data ittiin represent gochuufidha jechuudha. Meegaa tokko tokkootiin immoo walitti ilaallu. Histogram jechuun maal jechuudha? Histogram is a graphical representation of frequency distribution in which the variable V is plotted on the x-axis and the frequency is plotted on the y-axis. Histogramii maadha frequency distribution bifa graphiitiin gaafa ibsuudha salphaanumatti jechuudha. Gaafa immoo histogramii dhaatiin ibsinu jechuudha data keenya x-axis irratti maal ibsina variable keenya ibsina. Kana jechuun class intervalii keenya jechuudha. Y-axis irratti immoo yookaan immoo vertical immoo jechuudha eenyuun ibsina frequency keenya ibsina jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti ilaala. Kuni continuous data wayitii nuu kenname. Inni kun iddoo kanatti weekly wage isaaniiti. Iddoo kanatti gaa jechuudha kun class intervalii nuu kennameera jechuudha. Iddoo kanatti immoo maaltu nuu kennameera frequency isaanii nuu kennameera. Sana booda data kana otoo histogramidhaatiin ibsine jechuudha kana fakkaata jechuudha. Isa kana akkamitti akka ibsinu ni ilaalla. Horizontaalii kana irratti maal ibsina jenne? It is variable keenya yookaan immoo class intervalii keenya ibsinaan. Iddoo kanatti 140 is less than or equal to x is less than 160 jechuudha. Isa kana iddoo kanatti intervalii keenya jechuudha. Asii olii kana irratti immoo maali keenya? Frequency keenya. Frequency keenya jechuudha. Iddoo kanatti immoo number of laboratories jedhee iddoo kanatti isaan kana jechuudha. Kana booda iddoo kanatti maal goona jechuudha 140 haga 160tti iddoo kana yoo ta'e jechuudha bifa kanaatiin erga dibnee booda iddoo kanatti jechuudha. Sana booda haga frequency isaa maal goona asii olii deemnaa. Iddoo kanatti meeqa nuun jedhe fakkeenyaaf 7 nuun jedhe. Sana booda dhaqnee haga 7tti sararraa jechuudha bifa kanaatti. Iddoo kanaa kaasee iddoo kanatti 10 yoo ta'e ishii kanaa kaasee iddoo kanaa immoo 7 ta'a jechuudha. Kana immoo gara fuulduraatti immoo walitti ilaalu ta'a. Inni kan biraan frequency polygon kan jennu immoo jira. Frequency polygon is a graph constructed by using lines to join the midpoint. Amma frequency polygon immoo gaafa kaasnu jechuudha maaltu nu barbaachisa jechuudha iddoo kanatti midpoint nu barbaachisa. Kana booda maal godhe jedha frequency polygon is a graph constructed by using lines to join what the midpoint. Midpoint isaanii wal qabsiifna jechuudha graafii isaa yookaan of each interval tokko tokko jechuudha midpoint wal qabsiifna. Or being the frequency is placed along the vertical axis and the class midpoints are placed along the horizontal axis. Akkuma histogramii keessatti ilaalle vertical axis keenya irratti eenyuun keenya frequency isaanii keenya horizontal axis yookaan immoo x axis keenyatti immoo eenyuun keenya jechuudha amma class midpoint isaanii keenya jechuudha. Okay. Meeshaa kana fakkeenyaaf ilaallu. Iddoo kanatti kuni wage yookaan immoo weekly wage isaanii nuu kennameera jechuudha. Isuma amma jechuudha karaa biraatiin sana booda isa kana frequency polygon-dhaatiin gaafa ibsinu bifa kanaatiin jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? Iddoo kanatti isa kana midpoint isaa barbaanna jechuudha. Midpoint isa adda barbaanne booda dhufni horizontal axis keenya irratti ni barreeffanna. Isa kanas akkasuma isa kanas hunda isaa jechuudha. Sana booda maal goona? Frequency keenya immoo y axis irratti agarsiisna jechuudha. Sana booda isaaniin connect goona jechuudha. Isa kanas akkamitti akka hojjennu ni ilaalla jechuudha.
Step is for constructing histogram and the frequency polygon. Step 5 qaba. Step inni jalqaba maal godhudha? Draw and label the x and the y axis. Y axis dhaatii fi x axis keenya kaafanna jalqaba irratti. Sana booda step inni lammaffaadha. Choose a suitable scale for the frequencies or cumulative frequencies and label it on the y axis. Amma y axis keenya akkaataa frequency keenya ta'utti maal goona jechuudha? Qoqqoodna jechuudha. Okay, step inni sadaffaan immoo maal jedha? Represent the class boundaries of for the histogram or the midpoint for the frequency polygon the x axis. Histogram dhaatii fi boundary keenya class boundary keenya keewwanna. Akkasuma immoo midpoint keenya jechuudha. Eenyuuf immoo polygon keenya frequency polygon dhaatiif immoo jechuudha. Eenyu irratti x axis irratti jechuudha. Okay, step inni arfaffaan maal gochuudha? Plot the points. Points sana maal gochuudha? Kaasuudha jechuudha. Step inni shanaffaa draw the bars or lines to construct the points. Meeshaa kana gaafa fakkeenyaatiin alaalla. Iddoo kanatti maal jedhee exercise keessan irraatiin fudhadhe kitaaba keessan irra jiru. The table below shows weight of grade 11 section A male students. Ulfaatina barattoota kutaa 11ffaa section A kan warra dhiiraa jechuudha iddoo kanatti. A irratti maal jedhee draw histogram nuun jedhee B irratti immoo draw the frequency polygon. Let the weight be W dhaan nuun jedhee asirratti. Mee jalqaba irratti kan histogram isaa kaasu. Step inni jalqaba maal gochuu dandeettu iddoo kanatti draw and label the x and the y axis dhaan. Okay, iddoo kanatti gaama x axis fi y axis keenya kaafannaa jechuudha. Bifa kanaati. Erga kaasne booda achuma irratti jechuudha y axis irratti maal kaasna jenne frequency keenya kaasnaan. Kanaaf iyyuu number of students jenneeti karaa kana maal goona jechuudha label goona jechuudha. Bifa kanaati. Horizontal axis keenya irratti immoo maal goona jenne class interval keenya yookaan immoo variable jechuudha. Kanaaf iyyuu isaas label goona jechuudha iddoo kanatti weight in kilogram jenne jechuudha bifa kanaati. Sana booda step sadaffaa irratti maal godhi jedha. Y axis keenya kana suitable scale dhaatiin maal godhi jedha. Qoqqoodii jedha akkaataa frequency dhaatiif ta'utti jechuudha. Mee fakkeenyaatiif lama lamaatiin haaqoonni wanta kana. Kana jechuun iddoon kun lamadha. Iddoon kun 0, iddoon kun 2, iddoon kun immoo 4, iddoon kun 6, iddoon kun 8, 10, 12, 14 jedheetii bifa kanaatiin haaqoodu jechuudha. Sana booda step sadaffaa irratti maal godhi jedha. X axis keenyas immoo suitable scale dhaatiin qoqqoodnaa jechuudha. Yookaan immoo iddoo kanatti class interval sanuu kenname kanaatiin jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti haaqoodu tokko kana jechuun 40 jechuu barbaadenya jechuudha. Sana booda iddoo kanatti immoo haaqoodu inni immoo 45 jechuudha. Iddoo kanatti haaqoodu haga 50 jechuudha. Iddoo kanatti inni kan biraan iddoo kanatti inni kan biraan iddoo kanatti inni kan biraan immoo iddoo kanatti akkasitti qoqqoodee haa kaa'u jechuudha. Sana booda maalan godhaa iddoo isa jalqaba irratti qoodame kan irratti isuma jalqabaa kanan barreessa. 40 less than or equals to weight less than or equals to 45 kan jedhu kana jechuudha. 14 is less than or equals to weight is less than 45 kan jedhu. Sana booda maalan godhaa iddoo kanatti immoo 45 is less than or equals to weight is less than or equals less than 50 jedhetan jechuudha. Sana booda iddoo kanatti immoo 50 is less than or equals to weight. Okay, bifa kanaatiin maalan godhachuudha amma kakkaawwadha jechuudha hunda isaa. Erga bifa kanaatiin keenyee booda maal godhachuudha amma plot goonaa jechuudha. Sana booda 40 irraatii kaasee haga 45 kan jedhu kuni frequency isaa meeqadha? 4 miti. Kanaaf iyyuu haga 4tti deemnaa jechuudha iddoo kanatti. Ishii kana bifa kanaatiin haga 4tti iddoo kanatti jechuudha. Sarara 4 kana gootanii sana booda maal gootu jechuudha? Yoo barbaadan ni dibdoo jechuudha iddoo kanatti bifa kanaatiin jechuudha. Kun amma isa jalqabaa kana gaafa agarsiisnu. Inni itti aanee jiru immoo 45 haga 50tti kan jedhu wanti goonaati. Inni immoo meeqadha? Frequency isaa 8. Kanaaf iyyuu haga 8tti deemnaa jechuudha. 8 jechuun immoo iddoo kana. Bifa kanaatiin agarsiisnaa jechuudha sama. Kun immoo kan second classii keenya jechuudha. Inni kan biraan maal gochuudha? 50 haga 55 kan jedhu kanatti immoo agarsiisnaa jechuudha. Inni immoo frequency isaa meeqadha? 12 haga 12tti deemnaa jechuudha kan sama. Bifa kanaatiin jechuudha inni immoo. Inni kan biraan 55 kaasnee haga 60tti kan jiran jechuudha. Inni immoo meeqadha? 9dhaan nuun jedhee 9 jechuun immoo 18 gidduu jirti walakkaa kana jechuudha. Inni kan biraan 60 irraa kaasnee haga 65tti kan jiran immoo barbaadnaa jechuudha. Inni immoo meeqadha? 3dha jechuudha wanti. Bifa kanaatiin agarsiisnaa jechuudha. Baatee iddoo kanatti gaala wanta mul'atu wajjin toora dartanii gaariidha fakkeenyaatiif asirratti bifa kanaatiin jechuudha. Bifa kanaatiin wanta mul'atu wajjin iddoo kana jechuudha. Iddoo isaa wal tuqan sana jechuudha. Bifa mul'atu otoo sadartanii gaarii. Garuu asirratti maalidha? Gaappii qaba jechuu qabdi. Iddoo kanatti maal hin qabu? Gaappii hin qaba. Sababiin isaa maal biraa? Isa continuous data gadi ta'e jechuudha.
Kanaaf iyyuu kun histoogiraamiidhaatiin gaafa agarsiisnudha jechuudha. Isa kana iddoo kanatti frequency distribution daataa sanuu kenname kana jechuudha. Bifa histogiraafiitiin immoo giraafikaalii gaafa agarsiisnudha jechuudha. Okay, inni kan biraanii biirra kan jiru immoo ilaalla. Draw the frequency polygon jedha iddoo kanatti jechuudha. Amma egaa isas immoo draw gochuudhaatiif steeppiin jalqaba maal gochuudha? X fi Y keenya draw gochuudha. Kunoo goone jechuudha. Sana booda X keenyaa fi Y keenya level gochuudha jechuudha. Sana booda asirratti Y axis keenya maal bakka bu'anneerra? Frequency keenya. Frequency jechuun immoo asirratti number of student keenyadha jechuudha. Bifa kanaatiin level goona jechuudha. Sana booda ammoo horizontal axis keenya immoo variable keenya bakka bu'anne immoo meeqadha? YT keenyadha jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda maal goona jedhee Y axis keenya suitable scaleedhaatiin maal goona jechuudha amma qoqqoonnaa jechuudha. Kana jechuun immoo bifa kanaatiin haaquun. Kana jechuun iddoon kun 2 ta'e jechuudha. Iddoon kun 0, iddoon kun 2, iddoon kun 4, iddoon kun 6, iddoon kun 8, iddoon kun 10, 12 fi 14 jennee jechuudha bifa kanaatiin. Sana booda frequency polygonii keessatti maaltu nu barbaachisa? Class midpoint nu barbaachisa yookaan immoo class marking jechuudha. Kanaaf iyyuu jalqaba irratti maal barbaaduu qabna jechuudha? Class marking keenya barbaaduun nurra jiraata jechuudha. Class marking immoo gadduma kanatti itti daballee ta'aa barbaadna. Sana booda iddoo kanatti kanaatiin MI ta'uu jennee jechuudha. Class midpoint immoo barbaaduudhaatiif maal goona jenna? Lower class limit keenyaa fi upper class limit keenya average isaa fudhannaan. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti 46 meeqa ta'a? 95 ta'a, 85 ta'a, hiruu 2 gaafa jennu immoo meeqa ta'a jechuudha? 42.5 taati jechuudha. Sana booda ishii kanas immoo gaafa walitti daanee lamaatiif hiruu jechuudha meeqa taati? 47.5 arganna jechuudha. Sana booda ishii kanas immoo 52.5 arganna jechuudha. Akkasuma immoo 55 fi 60 na walitti daanu immoo 115 taati yeroo lamaatiif hiruu immoo meeqa taati jechuudha? 57.5 arganna jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan kanas immoo gaafa hojjennu meeqa arganna jechuudha? 62.5 arganna jechuudha. Sana booda gaamma class midpoint kana finne asirratti agarsiifannaa jechuudha. Horizontal axis keenya irratti. Mee haa jennuuti iddoon kuni 42.5 dha haa jedhu. 42.5 jechuudha. Sana booda iddoon kun immoo 47.5 class midpoint isa lammaffaa jechuudha. Sana booda iddoon kun immoo 52.5 isa sadaffaa jechuudha. Iddoon kun immoo 57.5 isa arfaffaa. Iddoon kun immoo 62.5 yoo ta'e jechuudha. Sana booda gama maal goona? Isa kanaa fi iddootti frequency isaanii wal tuqu dhaqnee tuqnaa jechuudha. Kana jechuun horizontaalii meeqa qabna? Iddoo kanatti 42.5. Vertikaalii immoo kan y axis irratti immoo frequency keenya meeqadha? 4. Kanaaf iyyuu iddoo kana jechuudha. Iddoo kana tuqanna. Inni kan biraan maal goona? 47.5 fi 8 iddootti isaan wal tuqanna inni wanti goonaa jechuudha. Kan immoo iddoo meeqadha? Iddoo kana jechuudha. Inni kan biraan 52.5 fi 12. Inni immoo iddoo kana ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo 57.5 fi 9. Inni immoo eessa ta'a? Iddoo kana taati jechuudha. Inni kan biraan 62.5 fi 3. 62.5 fi 3. Inni immoo iddoo kamiin ta'a jechuudha? Iddoo kana waan akkasii wayii ta'a jechuudha. Kana booda ishii kana maal gochuudha jechuudha amma wal qabsiisuudha jechuudha. Ishii kana lamaan wal qabsiifna. Kana booda kanas immoo ittuma fufnee wal qabsiifna jechuudha. Sana booda kana lamaan akka kanatti wal qabsiifna. Sana booda immoo ishii kana immoo bifa kanaatiin wal qabsiifna jechuudha. Inni kun immoo maal ta'e jechuudha amma frequency polygonidhaatiin yeroo daataa keenya represent goonudha jechuudha. Isa kana gaazini meejirmentii sirriidhaatiin gaafa hojjetan jechuudha. Deebii sirrii argachuu jechuudha. Garoonni kana sinitti agarsiisu maala? Isteeppiin isaa fi foormaatiin isaa maal akka inni fakkaatudha. So kana bifa kanaatiin kaasuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana irratti egaa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe kana fakkaata ture jechuudha. Viidiyoo keenya paartii sadaffaa irratti immoo Measure of Central Tendency and their Interpretation kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Haga viidiyoo itti aanutti wal agarru nagaan naaf turaa isiniin jedha. Galatooma nagaatti.